Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyummaa alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa carqiiwwanii amma isinitti agarsiisu kuni carqii yeroo hammaa jirudha. Yeroo hammaa jiru yeroo hin jedhu firaashii afuriif tiraasii 12 kan hodhamee jirudha malee kan isin ajajattanii hanga isin barbaaddaniin hodhamuu miti. Maaliif jennaan yeroo ammaa kana carqiin badee jira, balleessaniiru. Waggaan silumanii balleessu jechuudha yeroo ramadaanni keenya dhufuu jedhu. Gatii dabalanii fiduu jedhanii magaazinatti qaraqaranii kaa'u. Akkasii ammatti hanga yoonaa hin jiru. Inshaallah hedduu kana hin gala jennee abdii qabna. Kun amma carqii kafeedha. Carqii blue blackiin kun illee baay'inaan hin argamu. Yeroo dhumanni dhufeen haala kanaan fuudhee hojjedhee lafa kaa'ee jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan kun 412 jira. Firaashii 4 tiraasii 12 kun kafeedha. Akkasii blue blackiin badaa barbaadamaa hin argamu. Kafeedhaan illee namoonni as chukkaayii barbaadanii sargiidhaaf piroogiraamiidhaaf namoonni maatii keessaniif barbaadanii kan akkasii kana fudhachuu dandeessu. Tizaaziidhaan hin hojjetamne gabaadhaa jedhamee hojjetamee akkasinitti hin fakkaanne tizaaziinis hojjetamee akkanaanis hojjetamee wanti hojii isaa gargar godhu hin jiru waa tokkoyyuu jechuudha. Bifti qofti isinitti tolaan qulqullina isaa xiraatii isaa waa tokko wanti isin asabsiisu hin jiru. Kun immoo firaashii 6 tiraasii 18 jira. Carqiin kuni obboleettii kiyya tokkotu qaata wahii osoo qabdiin ergiin kakattee jechuudha. Wallaahi laazim rabbitti kakattee naa hojjedhu abadan hin dhiisu jettee naanan otoo carqichi hin dhumin jedhee bitee fi hojjedhee garuu har'a yoo bicate ji'oota baay'ee lakkoofsiseera. Asumaanuu obboleettii kiyya yoo viidiyoo kana dhageesse rabbiidhuma gaafa sana itti kakattee jedhi carqii kana kottuu narraa fuudhinsiin jedha. Sumatu kakaa sanaan badal malee an hangam turullee inshaallah carqii kana nan gurguradha. Kassarus illee hanga kakaa keetii sana hin kassaru jechuudhaan. Haa ta'u inshaallah hundaafuu anna carqiin kanneen argitan kun kaa jira. Namoonni barbaadan akka iskiriinshoot godhaatii kana nan bitadha jedhaa ergadhaa keessaan. Akkas inshaallah sagalee kootiif immoo dhiifama. Ganamanii sagalee isinii qabaa jira. Yoom akkasin bira ga'u garuu hin beeku. Viidiyoon kun akkas inshaallah kunillee inni amma diimaan ammaas kafeedha. Kunillee kafeedha. Carqiin kun viidiyoo irratti akka tokko boggi jedhe malee wallaahi qaamaan baay'ee tokko bareeda. Kaameraatu akka tokko wahii ibse malee kafeen kun baay'ee tokko bareeda jechuudha. Ofii kootiifan carqii isaa jaalladhe natti bareedennaan ajaja malee bite hojjedhe. Kunillee jira. Kun lamman namoonni barbaadan bitachuu dandeessuun isiniin jedha inshaallah. Kunis haaluma kanaan hodhamaan isaa jira. Akkuma isinitti himee carqiin suni deebi'ee hin dhufu hin dhuma gatii ta'e jennaan. Carqii natti bareede tokko otoo hin dhumiin bitee hodhee lafa kaa'a. Akkas inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Viidiyoo kanallee laayikii godhaa. Hiriyootan keessan meeshaa garagaraa asbeezaa barbaadaniif sheerii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.